amma isteeppii samaan ta'uu qabare qawwee dhukaasuu hidhannoo mudhii qabaachuutiin cinaatti hidhannoo sammuus qabaachuun yeroo isaa waan ga'eef waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa wanti gochaa turre hedduutu jira. Waan gochaa turre sana immoo namatu nun argine, firatu nun argine, halagaatu dhokse, addunyaatu nun argine. Waaqni eenyuu nuun jedhaniiru. Nuti immoo gabaatti qajeellee gabaa sana arganneerra. Yeroo gabaatti deemnu hunduu soogidda qaba gabaa keessatti. Akkaataatti gurguratu immoo abbaan gurguratu abbaa qaba. Kanaafuu namni hundi soogidda sana qabannee gabaa keessa dhaabbataa jira. Hegereen Oromiyaa akkam akka taatu akka fedhu Oromoon soogidda keenya kan nurraa bituu danda'u gochaan irra goonu kun kan mudhii qofaa miti kan sammuunis dabaalamuu qaba waan ta'eef wal barsiisuun suni yeroo isaa ga'e barachuu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hundumattuu maal barata? Wisdamii Oromooti barata. Beekumsa isa mana barnootaa keessatti akkaadaamii yookaan neewoleejii argachuuf barachuu sana miti. Beekumsa tapha siyaasaa waraanaa sammuu Oromoo fi Oromummaa kan biyya Oromiyaaf taatu akkuma bara dhufaa darbaa hireen nu harkaa muluqu sun akka nu harkaa miliqne jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo biyya kana keessatti waraanni ni dhufa ni darba. Torbee boonnis yookaan jabni ni mul'ata ni darba. Nu keessattis ta'ama ture. Inni amma isa mul'atee darbu osoo hin taane isa guduunfaa itti guduunfaatti gochuuf immoo diidaa wanti nuti barbaannu jiru. Arkitektiin qabsoo kana isa kana sini waraana bilisummaa Oromoo kan duulli kamuu qawween kamuu meeshaan kamuu jilbeenfachiisuu dadhabe hidhannootiin dura dhaabbate amma immoo tapha siyaasaatiinis bilchaatee maal akka barbaadu beekee eessatti yoom gaaffiin Oromoo akka deebi'e namni jedhee osoo taane sammuunsaa waan barbaadu argachuu fi dhabuu saatisfaayiditti ta'uu dhabuutiin kan murteeffatu waraana akkasii akka dirreerra jiraatu waraana akkasii oomishuuf barnoonni kan kennamaa ture. Barnoonni yeroo kennamaa turee fi qondaala taatanii bulchiinsa taatanii hoggana taatanii yeroo baatanii inni kun maqaa. Tiyooriitiin addunyaa kanarratti dooktara baay'eetu jira. Inni sun taayitilii. Riyaaliitii yookaan lafarratti ammoo namni dhukkuba namaa yaalee fayyisu yoo barbaadde taayitiliitiin dooktarri 1000 miiliyoonaa sun ni xiqqaata. Practice practically lafarratti ni xiqqaata. Kanaafuu isin qondaala ta'uu sana maqaa mataatti baattanii deemuu osoo hin taane wanti isin baratta wisdamiin sun consciousness Oromoo anaannannaa Oromummaa qabaachuun sun Oromoof jiraachuuf Oromoof du'uu fi Oromoof of kennuun sun of kennuu du'uu qofaaf hin baadamtu waan duunuufis tiksuu qabna. Kaawuziin nuti duunuufii jira kwaaziin sun immoo tikfamuu danda'utu irra jira jechuudha. Kana kan isin hubachuu qabdan qondaalli kuma ta'uu miti kan nu barbaachisu. Oromoon akka Oromootti waan barbaadu beekuu fi waraanni bilisummaa Oromoo ija Oromoo ta'ee Oromoof waan barbaachisu akka barbaachisutti galmaan gahuuf waraanni bilisummaa Oromoo gaharra arkiiteektara sana ta'eetu dirreerra jira. Eessaarraa homaayyuu barbaadu akkuma barbaadutti waan Oromoof barbaachisu galmaan ni gaha. Akkasumatti abdii ofirratti qabna mitiire otoon baratiin beeke. Knowledge sana son qabaatee wisdamii sana qabna amma immoo beekumsaan itti dabaalleerra. Kanaafuu hegeree Oromiyaa sheeppi gochuu keessatti hiree Oromoo murteessuu keessatti diidaa wanti eegnu jira. Namni harkaan wicciiru jira. Rakkoon Oromoo rakkoo hooksanii fi dhoksanii bira darban osoo hin taane rakkoo buuksanii malaasanii qorichatti barbaadan ta'uu qaba. Dhaloonni har'aas dhaloota akkasii akka ta'u kan barbaadamu mul'ata kan qabu. Hanqanaachi nuti jenereeshinii tokko jenereeshinii shanaffaa illee jenereeshinii ja'affaatti immoo waan biraa dabarsinee kan deemnu ta'uu qabu. Jenereeshinii ja'affaan jenereeshinii tokkoffaa kaleessaatti deebi'uu qaba. Isa bilisa ture sanatti. Na hubattaniittu jenereeshinii ja'affaan maal ta'uu qaba? Jenereeshinii tokkoffaa isa isinii kaase isa bilisa walabaa fi birmada ture isatti deebi'uu qaba.